inni borci dhiibee suufii irraan godhate heerumtee koddaa kan yeroo akkana dhadhoofte googoo jedhu garaan isaa. Kana yoo heerumte yoo habibti what is discuss of jireenya. Mee jireenya maal qabdana himme? Mee jiruu maal qabdana himme? Boru haatee maqaa balleessita. Sitti milisee miliqa. Sitti dhalchee miliqa. Mee maal si fayyada? Hin beennu waa tolaadha hireedha maalidha jettan? Waa 99 dhiira madaaluu dandeettaati yoo sammuu qabaatte. Waa 99. Lafa gootee ilaalte. Madaaltee isa miicitee kiiloo irra siqettee itti heerumta. Maal rakkoo qaba? Eegeen garuu dhattu bara. Isiin tun jechuudha turini guyyama argatte alhamdulillah jetti. Boonallee gannallee lubbuun tanteetun jiraannan isiin achuma jirti. Waan achii siqaatii miti. Rabbiin baleen jiraa miti. Waan hin dhumanne qabeenya hin dhumanne rabbiin nutti kenna. Waan achiin sochoone. Kana waan ta'e laati jarjar waamluu sheexaan isaan. Jarjarte ilmoo dhala akkas ta'a maali ta'a jette coloqetti hin jedhin ilmoo dhala jettee ka jarjarsoo ta'e yoo jiraates yoo du'es hin guddisa ka jedhu sammuu keessa seef godhiti coloqe jedhe abibtiiti rakkoon qabu wallaan anamma yoo hin dhala jedhee hawwii ilmoo dheebuu ilmoo qabaadhe rakkoon qabu maraataa irraallee ta'e machii irraallee ta'e nikaatti godhadhe መምህራችን መምህር ሲነገኝ ጮኑ ሲነገኝ አዲው ፈነት አዲም ቡላ ማን ማዳሚት ያስ አዲ አንጃ አዲው ፈደ ማምረ ሰባቂ ሙናቂ ሲንቤን ነው ወኪደን መጤ ሞሙጣጋ መናቂራ ወላይ ግዳም ቤኑ ነው አማ ሀቢብቲ ዳልማኒ ማዳሚት ያስ አዲዳ አንስ አዲው ሶፈት ላይ አዲ ነው ሰሞነ ከና ሶፋ መር ማዳሚት ያትል አዲ ነው ሀቢብቲ ያኒ ፊፊስ አዲው ፈደ ነው ዘበርተ ሀቢብቲ ነገኘ kan qabamu kana tiru kan qabamu malee isa ijo maamil sabaqi mo maamil sawarqi ngetti kuni kan qabamu malu isa tiru kan qabamu malu isa mal balleesse jette dongi youtube inis kan qabamu malu maqaanu sirriidha kan qabamu malu tiru namichi kuni taabota dayeeffateeti fooxaa burreef buleef bicaa san uffateeti maal jaaseeti masqala addababayin kan amaaratiya achi dabarsuuf ta'a kennee gondoritti abiirreef karaa argatiru abbichubba malahumtuun baatu jala bochi siga jara jenneen baafneef maqaa habibti nageenye abbichubba mala takkan baatu jala hammatullee reefu gara argata abiin xurree irra baaftu xurree masaraa baatee gara oromoo deemtu reefu furgata kanaafu booy gamatte aizosh galate aizosh maamiriga tidhame aizosh oromoo keessas goota maamuruu isa caalu taammiruu isa caalu goota galatee maal isatti maxxanse maxxe naguma galtee jirtaa goota jiru laali maammiruun biraa kan amaaraa keessa isa caalu kan sirrii dubbatu goota habiibti sitti himu oromoo keessas goota kan maammir tamaarii caalu tigraay keessas goota maammir tamaarii kan caalu munaaqii sabaaqii manaaqidaa qibaxira kebesi mushamtu qolqorro kishkishe qolqole hidatti hikkatti waani kee wallahi durusitti me maqaasi baas kilkille festali shallebush demara qeebusam si agarre azana gaddu adi uffanna tirunu softi mare furri furannu ijo addeeffanne tiru gurraacha fageeffanne ale si galee dabiga abbichuudhaame tuqaan jaalatu abbichuudhaame nama tikkirsee irratti reebuun jaalatu laal kichirlee galchuna takka ammallee haguussee geesse itti naqee qallabu ijoo kan qallabus keenyuma numa kan qallabaa jirus numa qabeenyuma keenya habiibti ati booygaa maxxeena hin jiraan nyaattu oromoon aburraattu maxxeena qimaalii nyaattu oromoon aburraattu hin boonna amantaan keenya Oh, funyaan bal'atti jechuudha. Funyaan bal'atti beektaa biyyoon. Haaya. Kagaa yeroo hedduu wal jalaa jennee beekana gaafalli maali beeka lafaa amma kanan dhiisatti illee nan dhiisatti ni boqqotti dhiisuufin gartee wanni ijaa isillee gartee na dhiisuun hedduu ammoo amma akka jir bal'attiisee kafala kaa'e beekan akkam.
ajaa'ib duraan dursee rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi waan jee namni tokko gartee dubartii takkaniif fuudha jee yoo murtii irra geewu taate laaluu qaba si galee fuula isii laaluu qaba gurbaan ansaara rasuulaan salawaatu rabbi islaamu alayhi radiyallahu anhu yaa rasuulallah kanattiin gartee laalladhee fuudhuuf yennaani laallattee aboo ansaarri jedhi xiqqaattanii deemdeebii laalii jeen rasuulli salawaatu rabbi islaama laalladhu jeen maaliif ennaa wanni lamada laalladhu jeeniif wayta laallattu kana yoo gartee si gammachiif taate jiruu bareedduu waliin gartee zalaalam jiraattan yoo immoo gartee sin gammachiisin rakko ama kadiin uumaa jedhesa yoo gartee laaltee bilaash gartee odoo jaalalti sin qabin atillee wannummaan gartee silaamata dheeraa jena jentuuf hin jirtu odoo yaa hin harkini deebitee gartee jaalalaan na qabee odeessitammaa atilleen oowwa gad lakkiftee amata guutuu si gala jira bakkuma beektaa bakkuma dhiira qabdu agarsiiftanii yooni sirrii miti dongora guddaadha maaliif ati wayta gartee ani si fuudhuuf hin deemaa mee siin laalaa jettee foototee maaltee si garsiisuu qabdi laalachuu qabdi yoo sii taate ni fuuta yoo siin taane usteetuma intala gartee ati fuulan harkin amata guutuu gartee yeroo dheertu tana gartee wal janajjanuun khata dogongora amma gartee jaalalti irraa na qabde amma kadiir isiilleen ballaadha akkamiin tahaadha akkasumiti amma wanni kun waan gartee zalaalam waliin jiraatu waan zalaalam waliin jiraatu yoo sii taate numa